Kun siidaa seexanaati. Gaanfa areedas qaba. Re'ee fakkaata. Siidaan kun Deetirooyi Ameerikaa keessatti dhaabamee falmii kaaseera. Cinaasaa daa'imman seeqan lama dhaabbataniiru. Siidaan kun qaama saalaa dhiiraa fi dhalaas qaba. Galma magaalaa Oklaahomaa kan abboommiin kurnan of keessaa qabu fuuldura akka kaa'amuuf karoorfamee ture. Haa ta'u malee manni murtii dhorkeera. Siidaa kana eenyutu dhaabe? Kanneen seexana waaqeffatan eenyu fa'i? Hiikni isaa maali? Maaliif mormii kaase? Viidiyoo kana keessa ilaalla. Kanneen seexanaaf sagadan eenyu fa'i? Kanneen seexana waaqessan saataanist yookiin immoo seekulaarist jedhamu. Maqaa biroos qabu. Deeggartoota bilisummaa dhuunfaa jechuunis of waamu. Waaqeffataa seexanaa kan ta'e Gireevis seexanni amala dhala namaa kan hubatudha jechuun dubbata. Uumaan olitti beekumsa dharra'uu, finciluu akkasumas bilisummaa dhuunfaa barbaaduu akka jajjabeessan dubbata. Baafomeet maalidha? Bobbocni siidaa kana irratti argamu Baafomeet jedhamuun beekama. Hiikni isaa beekumsa jechuun amanu. Siidaan kun bara 1856tti lammii Faransaay hojiiwwan isaa hiika dhokataa qabaniin kan beekamu Ifaas Leevii jedhamuun kan bocamedha. Gaafa isaa lamaan gidduu ifi ni mul'ata. Daa'imman seeqan lamaanis cinaa isaatti argamu. Suuraan Leevii ka'umsa warraaqsa Saataanik Temple yoo ta'u, fuggisoo bineensotaaf namaa, gubbaaf gajjallaa akkasumas dhiiraa fi dhalaa gidduu jiru kan leellisudha. Quba lamaan nagaa gaafachuu. Mallattoo nagaati jechuun siidaa kanarratti karaa mirgaan quba lamaa ol kaasuun karaa bitaan ammoo qubi lama gadi galagalee mul'ata. Yaadi kun bara haaromsaa fi riiformeeshinitti barreessaa beekamaa kan ta'e Hermes Trismegistus irraa kan fudhatamedha. Yaadni isaas saayinsii fi akkaataa uumama addunyaa ibsuun olitti hariiroo dhiifamaa fi haaqni qaban kan agarsiisu akka ta'e ibsa. Daa'imman lama cina isaatti argaman wanti kun hojii aartii ta'uusaa beekanii akka hin sodaanneef kaa'aman. Fuula re'ee akka qabaatus godhameera. Maaliif akka re'ee filan garuu ifa miti. Siidaan kun bofa lama kan aadaa Giriikii durii irraa dhufes ofirraa qaba. Kunis daldala, marii, kabajaa fi wal danda'uu garee faallaa kan agarsiisudha. Bocni biraan siidaa kana irratti argamu qaama wal hormaataa dhiiraa fi dhalaati. Urjii roga shan qabu. Waaqeffattoota seexanaa biratti beekamaa kan ta'e urjiin gaanfa shan qabu duraa fi duuba siidaa kana irratti ni mul'ata. Dabalataanis fannoon gadi galagalee argama. Kun namoonni aadaarraa dhufaniin waan amanan irra deebi'anii akka ilaalan namoota gargaaraa jedhu. Ifti gaanfa kana gidduudhaan mul'atu immoo beekumsa bakka bu'a jechuun waaqeffattoonni seexanaa dubbatu. Abboommii torban keessaa gara laafina, ogummaa, haqa kan jedhaman siidaa kana irratti barraa'anii jiru. Siidaa sana duubaan seexanni eenyu? Hanga bara baraatti beekumsa gammachuun guute keessa akka jiraattu kan eeyyame moo kan hin eeyyamnedha kan jedhu barreeffamee jira. Siidaan waaqeffattoonni seexanaa doolaara 100,000 jechuunis sharafa ammaan birrii Itoophiyaa miliyoona 15 oliin naasiirraa hojjetan ammallee jeequmsa kaasuu hin dhiifne.